Sattan Sudan itti gaafatamaan hawaasaaf qunnamtii Sheewmar haasaa gabaabaa nuuf godhu qunnamtiin hawaasaa jechuun maal jechuudha gaheen hojii isaas maal akka ta'e community kana keessatti akka maal hojjetu hawaasaa wajjin hojii isaa maal akka ta'e gabaabinaan nu ibsaa sa'aatii keenya eeggannee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaan dhuftan bagammanne gammada osoo gartee adootin seeniin dura xiqqoo waan isin jedhu qaba xiqqoo takka keessummoota keenna warri nuu dhuftanii afeerinsa keenna kanuu kabajanii dhihaadhaa hundinuu baga arreeddanii ulfaadhaa wayyamaa baga bakkuma jirtanii nuwaliin hidhadhaa gammachuu teessanii xiqqaa fi guddaa baga walgeettanii guyyaa guddaa kana kan waliin eegdanii kabajaa guddinnaa tanaan nu geettanii dhiiraa fi dubartii dardarroo shamarrii oromoorri bolton ka'uu waattan marri gammanne gammadaa waan nu jaalattaniif nuti wal simanne rabbi nu dhagaye qalbii teenna maraa gama tokko rarii hamtuu nurraa baasii jaalala nuu darii walii nu qajeelchi nu sirreessi marii diina oromoota biyyee irra rarii kanarratti aansee duuba haasawaa jamaateen kan na jalaa fite waan xiqqaa afeerree waan sodaadhu warbooletu dhaba bayna jalaa diigas haa sodaa sanin qaba mooti kooti deebisa dura seenaa addunyaa tana yoo isin laaltan ilmi namaa eegamuu uumameeyyuu darajaa sadi keessa bahe darajaan sadeen takka ta hawaasni namaa kun akka bineensaa tokko tokkoon gartee muka keessa danqaraa keessa gartee firii mukaa guurataa jiraataa ture san keessa bahee dabree namni tokko tokkoon gartee walitti dhidhihaatee nama lama ta'ee sadi ta'ee gartee hawaasa uumatee lafa qotatee midhaan ufumaa harka ofiitiin tolfate gartee nyaatee gartee buluu jalqabe sun gartee kun gartee warra durii jedhamanii kun ka jidduu ammootinuyyuu warra jidduu jedhamanii waamanii kun ammootinuu warra ammayyaati gartee qaama yeroo jiru kana ka teknooloojii namni guddatee xayyaara tolfatee makiinaa tolfatee magaalaa ijaaratee karaa hadiidaa tolfatee gartee mootummaa ijaaratee gartee namni waliin jiraatu kana namni jalqaba hawaasuma nama lama sadii walitti ida'amee hawaasa gartee tolfate jechuudha hawaasa jechuun maali duuba hawaasa jechuun namuma walitti ida'ame haga tokkooti hiikaa lama qaba hiikaan tokko namuma wali qabame gartee yaanni isaanii waliin jiraatin waliin gargaariin haasawa gartee mootinuyyuu walitti qajeelin namuma gartee walitti gurmaa'e tokko namni hawaasa hin jedhaani hawaasni tokko mootinuyyuu hawaasa walitti qabamee waliin jiru ka jiruu isaanii gartee waliin hiratan ka gammachuu fi gaddadda waliin hiratan jechuudha ka wal gargaaran rakkina nama tokko gartee ka akka rakkina ofiitti beekan jechuudha yoo namni tokko rakkatee in dhukkubsata akkuma rasuulli alayhi salaatu wassalaami namni gartee namni tokko gartee ka hawaasni tokko akka jasada tokkooti jedhe jasadni tokko yoo bakki takka tuqamte nafa maratu dhukkuba jechuudha illaa gdaa kana hawaasa jechuun hiikaan dhugaa hawaasa akkasitti waliin jiru jechuudha hawaasa walii dhukkubu ka walii yaadu ka gartee mootinuyyuu ilmeen takka amma ijoolleen ilmi tokko ilma yoo argitan ilma oromoo jedhan osoma abbaan hin himne oromoo jedhan dura jalqaba saba isaatiin himan jechuudha yoo gartee ilmi sun qajeelee jabaate ummatuma isaa gargaara waan abbaan goone faa gartee ilmi sun oromoo godhuu danda'a jechuudha kanaaf gartee wanni namni gartee hawaasa jaalatee waliin jiraatuuf waan akkasisanii nu amma duuba hawaasni keenya kun hawaasa akkam yoo nu amma ofitti deebinee of laalle hawaasa akkam nuyi an dhugumatti yoo an xiinxalee ilaalu
namni kun tokko tokkoon firrisee akkuma warra durii isaan gartee kan muka keessa deemee firii mukaa gurguratu san nama akka jira fakkaata hawaasni keenya ka biyya faranjii jiru kuni faranjii keessa yoo jiraate afaan isaanii kan beeyne aadaa isaanii kan beeyne namu adduma muka tokko dhagaa keessa seene mootummaan kiraa irraa baaftee maal naa godha namni jedheetu ofirraa danqaraa kee deema waan namni isaa godhu duuba yoo rakkinni dhufe arga namni gaafa qabatte san yookaan dhaqqabee namni waan gooneef yookaan mootiin iyyuu namni inni duraan nama waan qabu jee namni ittiin dhihaanne gaafa isaanii amma kunoo rabbi rahmataa godhuu fi obboleessa keenya tokko bilaakbaanii matanatti feetu namni dhageenyillee jiraatu ni mala du'ee akka namaatiin du'ee jedhanii namni beeku jiru boltonni matanatti ijoolleessatti qaba namni suni anufi mataa kee takka argee hin beeku nama haga argeellee gaafadhellee ittiin argine kophaa ofii gartee bilaakbaanii matana jiraata ture kunoota isaatti dhufnaan gartee du'e akka inni du'e illee haga ammaa kanaatti namni beeku jiru du'aa godhaafillee rabbi haaramuufi aadaa abbaa isaanii rabbi haa barsiisu sanillee mootinuyyuu nuttillee dhaamanii jiranii akka kominitiitti illee isaan inni awwaalame nama gartee saboota biraatti awwaale gartee gargaaranii uummanaan nama san warra eebbisa beeku waliin turani uummanni oromootis gartee London irraa ijoolleen hedduu dhufee asirraa namni inni dhageen jira kanaafuu isa kanallee waa guurree gartee warra isaaniitti eegnuu fi nama akkuma keenya kana gartee abdii abbaan isaanii ilmatu biyya faranjinaa jira jedhee abdataa amma abdii san dhabee du'ee dabre tana jechuudha amma dubbii fakkeenyaaf fide dubbii tanallee asumaan namsallee dabarsee namni yoo kophaa deemee walitti hirkatin waan agartee alatti mudata kan beeylatu hagam yoon Oromoon gartee rakkinna biyya isiitti gartee rakkattee karaan baqattee baate hagamtu gartee gara inni bu'ee hin beekne haadhaaf abbaan gala'eef osoo biyya faranjii tanaa dhufee kophaa ofirraa bakka takka dhagaa tokko seenee achumatti yookaan du'ee dabre namni beeku hin jiru tana duuba amma community tana alhamdulillah ijaaranne asiin geenne ka ijaaramte mootunuyyuu community duriitii maal addaan jirti jennee yoo gaafanne waa hedduun addaan jirti tokkoffaa communitiin turi warri communitiin jaaran kuni ko ummataa waliin jiran ummataa gadi jiranii ummatatu gartee akka fedhe godhata jechuudha ummata guddifata ummatatu gartee buusa ummatatu kaasa kafedha abbaa jijjiirata in gorsanii qeeqallee yoo qabaatanii qeeqanii rakkinni keenya tokko namni waliin qeeqam nu beektu wannan jaaramni ummanni keenya jaaramuu dhabeef takka namni tokko yoo bakka takka waatti kennan namni na jaaru hin jiru anatu nabiyyii homaa hunarraa himuu hin danda'anii natu akka fedhetti gartee nama bulchaa namni narraa fuudhuu hin danda'u hin jiru gaafa kaan yoo namni bu'i jedheeni nama haga tokko of jalatti galchaa waan sun hin jirtu tana gartee isinii gartee raggaasisaa komiteen jaaramte turi komitee akkasii sanii miti komitee harka keessa hin jirtu isin akka feetan godhattanii akka galaana namni gara fedhe qabatu san komitee akkasiitti dikteetaraa miti akkasii beektanii gaafa gartee feetanillee irraa fuudhattanii kanaafuu hawaasa kenna dirqamni isinirra jiru hoo maali dirqamni hawaasa irra jiru hawaasni tokko yoo gartee waan takka tolfate komitee tolfate yoo waamichi waaman uwwaatu yoo ati dhuftee uwwaatin yoo dhuftee waan jira ganda keessa haasawan dhuftee waan kana badii sana dalagdanii kana gootanii kana sirreessaan jettee ati sirreeffatin wanni deemtee duuba tama abbaa harkaa qabuu san taati gaafgaan namni waan hungahu hin jiru namni gartee mariin hungahu hin jiru jaaruufi yoo waaman hin dhufan tanullee akka san hin taane dhihaadhaa namni gartee miseensa community tanaan ta'inilleen bilis warri bolton qubattan community tana jalatti hariira giddii miti ammoo abbaa fedhe dirqamnillee hin jiru kaafellee oromooteen ammeen irraa qabnu wanni kunuyyuu waan gartee biyya tana biyya dimokiraasii jirra biyya giddii namni akka fedhe nama jedhu hin jirru biyya waa baratte jirra gartee wanni nu barbaannu akkaataa nama waa beekuu tokkotti waan kennu ofitu barbaannaa akka taasababu nu barbaannu oromoon biyya jirtullee tarakkataa jirtu nu eeggatti nu hiilallaafaa kana waan seetu hambi nama gurgurdaa tokko nu seetu ibalufaa achi qabna biyya Orobbaa jiranii jaan nama gurgurdaa barboota qabu tokko nu sehan dandeettii qabu tokko nu sehan kanaaf jecha nu ummata akkasii ta'uu qabna jechuudha hawaasa akkasii ta'uu qabna yoo walitti hirkanne
yoo walitti hirkanne ijoollee teenalleen ahaa kun abbeeraa kiyya kun gosa tiyya kun nama kiyya jechaa beekti yoo ammoo nu walitti hirkatee addan fagaanne ijoolleen nama abbaa fedha wali yoo jiraatan yoo faranjii waliin jiraatan maal yoo ati abboo kanan godhini nama oromoo waliin deemte taate abboo sanyummaan deemte jetti maal jennaan haala biyya kee jirtuutu fudhata yoo laakiin ammoo tunuyyuu akka ummata nu dura dhufeetti yoo fakkii irraa fudhan akka biyya ummata hindii kana ka paakistaanii kana yoo isin gartan wal qabatanii kun uummanni kun keessaaniiti amma gartan waan kanaa olii godhuu dandeenya jechuudha hawaasa keenya walitti goree tanaaf walitti qabamuu barbaanna hojiin teennallee gartee hawaasa keenya walitti qabuudha wanni dandee kaaneef illee kana ganna hedduu gartee waan hawaasa kana irra hedduu irraa harkarraa fuunee teenne wanni tun nu eeggatti nu malee abbaa biraa hin qabdu jecha arginaaniin itti seenne ka itti seenne waan qeeqaallee yoo jiraatte wal qeeqnee waan akkana godha abboo ati asiin hin mallee kana ibalu bakka tana kaayannaa jedhanii akkasitti nu hawaasni maqaan oromoo jiraatu barbaannu waan biraatti akka ka biraatti osoo hin ta'in maqaan oromoo jiraatee oromoon nama taatee mul'attee akka oromoo san yoo haa taanu yoo jedhan gartee gammachuu itti qabnaa santu nuu tahaa fakkeenyaaf akka namni waan jalqabe bakkaan waan irra beeknuuni kunoo dheengadduma tana oromoo faasti jaaniiti jalqabanii gartooma miidiyaa addunyaa guddaa nuu dhaaban jechuudha yoo jabaanne ufin tuffatinaa jaran ufin tuffatinaa qabsoon oromoo gaafa jalqabamte ummata barmoota tokko hin qabneen jalqabamte dallansuun kaafte har'a mootunuyyuu waan santu nu hiikana nu dhaala nu har'a ufin tuffatinaa namni waan beekne hin jiru namni asatti kun marri nu waa beeka namni maal jedhe namni tokko gara arri tokko miila arri tokko mata arri jaani kun malaayyoo walitti dabalatuun namnu na fakkaata kanaafuu jabaadhaa an asitti isinirraa baha waan isinitti eerseef illee gartee mootunuyyuu dhiifama isin gaafadhaa waan balleessellee dhiifama rabbi gaafadhaa assalaamu alaikum Sheekh Umar baay'ee galateeffannaa jecha tokkoon dubbachuu barbaada waan nama dubbatu irratti waan garaana nyaatu tokko maaliif jennaan mucaa oromoo dheengadda du'e kana ilaalchisee waan tokko jedhan ammatu Naayijeeriyaa fa'aa keessa yookaan Afrikuma keessaa iddoo tokko namni akkas jalaa du'e magaalaan suni jeeqamtee baddeetti jechuudha muummoo tokkummaa dhabuu keenyatti mucaa kanaaf illee akka wal taanee dirmanne nu godhe jechuudha qaama keenya dhiiga keenya kanatu nurraa du'e jechuudha kanaaf rakkoo keenya tokkummaa sana dhabuutu akkas nu godhe yootu tokko taanee jirratee waliin jirratee namicha isa ajjeese barbaannee ajjeesuu dadhabnullee mudduun dadhabne jechuudha akka inni seeratti dhiyaatu barbaadamee sirnaan jechuudha akka nama fira hin qabne akka nama lammii tokko hin qabne akka nama hawaasa tokko keessatti hin dhalatiinitti akkasitti hawaasa qaama keenya keessaa namni tokko bishaan keessatti du'e argamu nama gaddisiisa dhugaan isinitti hima rakkoo nuti ofirratti finne malee rakkoo namni nutti fide miti ammas kan hin jechuu barbaadan koominiitiin kun kan bolteen uummata oromoo bolteen jiru qofaa akka hin taane quba qabaadha ammas oromoon kamitti gargaaramuu danda'a waajjirri oromoo bolteen koominiitii banaadha ammas kottaatti tajaajilamaa koominiitii abaluu biraan deemu achi abaluutu achi keessa jiraan jedhiina kana dhiisaan ga'a kuneessaan nuun ga'u rakkoo inni qabu sabni oromoo kamiyyuu dhufee koominiitii kana keessatti tajaajilamuu mirga qabaa itti gaafatee irratti hojjechuu illee danda'a jechuudha dhugaan isinitti himaa waliin baqatiina kan diinaa miti waajjira Tigree miti waajjira Amaaraa miti waajjira eenyus miti etuu ta'e iyyuu rakkanne achi sin madhannan dhugaan isinitti himaa rakkina kee yeroo ilaaltee iddoo biraa deemtee itti fayyadamaa turte waajjira oromoo kanatti fayyadamaa waliin amatiina waliin cabsiina eessa isaa jiraatu koominiitiin garbiraan isaa jiraatu gaafa muuxannoo kanarra arganne tokko ta'uu dandeenya kanan dabaluu barbaadaa galatooma kanatti aansee wanta itti gaafatamaan durataa boordiidha jaalgarbooleen as baheet haasaa gabaabduu ga'een boordiidha koominiitii kana keessatti maalinni hojiin isaa maalinni maal hojjeta gabaabinaan nu ibsuu jechuudha simadha ayyee buleeyyantayya haawwan maanguddoot dargaggoot namummaan ganni hiyyaalle naa jiraatuti cufti keessan armaan dhuftanii nu argamuuf galatooma'e
andiko dallasulle kaba maantine dallasis ummati oromo khabolton keju khan qofamti silayo wal yamani gaddalle hatatu gammachulle hatatu nami yafun oromo wantaye waltisimatani waltudufanitin ibelun kum maafna yame jedaniti sila oromumma ofi beekaniti yo waltudufaniti sila galbu kan guutani keessa mul'atani gammachu guddoon nadhaga nu oromon marataniti nu oromon abaaramoo miti nu oromon wallaala miti nu oromoo yo waliyamnu maaf waltin dhumnee ofisi nun eebbimna dhumnu kunin beesisi balbal dura barraa'isunin maqaa kiyyin qabu maqaa abdi muusallee qabu maqaa sheekum warra kan tokkollee qabu maqaan inni qabu kam oromoo namuyyuu sila harri jibbeeti narru dhufuudhaafilleen koottime maqaa kan arman nuu barreessi maqaa tokkume arman nuu barreessi yoo jedhani maqaan bira kan ni barreessi hin jiru innillee sunum barreessa maaf waltin dhumnu duubnu oromummaa wal barbaanna kootta nyaadha kootta dhuga hin gammanna yoo waliin jenne yoo nyaatumaaf dhugaatiif iyyuu waltin dhumnu faayidaa nu qabnu maal oromoo mee faayidummaan nu qabnu nyaadhaa dhuga hin eebbifanna kootta waltin dhumnu bolton mani heejir torbaatami wayii jedhanii ayoo isaban bolton calla kees mani bolton calla heejir mana gam keessa nami dhufee jenneeti yoo ammaanta waltowanneetiin jennu mandiqa keessa nami dhufe hagum jirru iyyuu cuf salphinnummaan keenna hanuma hammeenni nami waltammaatu qoranii qorsummaalleen hin baafti yoo qorsummaalleen baasu dhibaatte turilleen hin obbaasa jedhan hammeen oromoo hagum jiru turilleen hin obbaasu qoranii hin obbaatu turilleen hin obbaasu rakkinnummaan adda addaa ka oromoo fulmisii jirchufa qunnamuu jirkulleen hin obbaasu oromoorra mee ufaa qaabannuuti adoo akkum han teenne qub walti qabnu adoo akkum hayyaamnu walti dhufu adoo dhabnu nuun kun cufti qabrii gal hayya ilmaan xixiqqoon nu dhallisii waliin hin taphattu waltoomne waliin hin tapsiinu gurbaa'ee nuutiin taphattam mee taphadhuun inni nunu jibba nutti hin dhiyaatu gurbaa'ee nuutiin taphatta jedha adoo sammuun teenni dandooftu adoo sammuun teen xurii qabdu adoo onneen teen dhukkub qabdu dhukkubum sun ilmaan teen heennadhe ilmaan teennan guddinnu qabrii galla ilmaan teennallee womnu heennadhe sun irra guddatti arra nu hagum jirrutu finnummaan keennee kanum taate bilisumma barbaannaa enna bilisumma lakkisi sammummaan teennayyuu nagaa qabdi jenneetiin ufaa gaafannutime nami qad yoo sammuun isa fayyaa qabaatti an eenyu yoo jedheeti eenyumma ufii beek bilisumma barbaadu eenyumma teenna beenna nu qar oromoo eenyummum teennayyuu beenna qarnu nu hagum jirru iyyuu nami nam walirra jeesin jira oromoo keessa nami ida nama qabin jira oromoo keessa nami dha'ee nam dhukkubsin jira oromoo keessa diina biyya nu baasee jen haq diini biyya nu baasun diin sun yoo qubitti qabnu yoo diin sun hamanneet hin jen haq walaman haq qub walti qabnu haq foon walin nyaanu yoo sila diina fuuldeeffanneet hin jenni nu bolton keessattu iyyuu sila nami oolman kammiyyuu diina fuula dodeeffanneeti sila walirra qubachi walirra deebifne gar diina deebifne garmi kummiyyuu hagarraa dhukkuban nu heejjir oromoo lakkisa ganni haan kaanu umriin teessanii num deemti mootummaan leeyangooni num deemti lafteen sanillee fudhachaa durumat deemti atokkidaanu aneenullee irra dhibin qabu eenyullee ilma oromoo irra eenyullee irra dhibin qabu eenyullee irra maan jennaan nam dha'ee nama deessatti hin jirre nam narra jeessatti hin jirre nam lafti fudhateetti hin jirre
nam lafti fudhate yun dadhabe an oromoo maarra wanni ani qubit qabeetin oromoo madhuuf maani tunagana nam garamaa jechillee nama edhani tanan naan dabre sila sagantaan qarnaa kennanillee kanaa miti am sagantaa kenna yoo gaddeebine koree boordii naan jedhani nama namshanillee genna oromooni armaan duratti gaagan laftaan hin dhufinillee laftaan oromoon na dura dhuftee hin jirti yookaan nu nama hedduu dura dhuftee laftaan hin jirti gaaf dhumnellee koominiti oromoo haa xiqqaatu haa guddattu haa yarattu haa jabaattu hin jirtii jedhan eegi dhumneet hin jenne waan isiin dalattiin dhabne maaniif nami filanii oromoo waliigaltee nam filattee gadhiisan yoonni lambulu maaf waajir nuumbanin nami kunini hujiyoo maatuun hojjatu dadhabaa jedhan nami tokkollee nami faanisaa jirin jiru nami kun ammoo maallaqu fiitiin waajir banmoo mootummaa saameetiin ofis irra fudhatu moo nami kun maaniin ofis namaa ban ummati kalee akkana bayeetinis filatiya jalatachee managala isaa waan jedhani dadhaba omaayyuu hangoo fudhatee manatti hin galate kunoma keessa hin jiru jedhan wanni oromoon duraallee jaaramteeti wanni isii galmi ga'uu dhabdeef nami filanne kaan deemnati nun hojjachiifannu jalagalleetiin teteen nami kaan dandeetiin ufi garii tokkolleen garii inni chocho'u hin jiru ufirra man ufi galeetiin ufirra kaa eegi guyyaa galma keessa filatanii addaan gargar deebi'aniiti nami faan deemee dalagsiisin jiru filmaatii oromoonti fi koomunitiin oromoo fulaan isiin itti obbaate fulatti filatanii bira yaasuun itti obbaate har'a ammoo wanni nu jenne rakkinni jiru kanaayyuu rakkinni sunirra jijjiiran maanii finnaa ennee wal gaafan jijjiiranii nu tolchinu horeen tun akkuma jirtuun nadhangoo qaba ebel diqqaa hin jennu wal qabanneetiin hujii uummata hadalannu irra waada walii gala horeen boodde amma hujiin isii yookaan ga'een isii maal warri nu dur ciisfan warna archi dalla kanamma leeni galee ciisfan war khatoo horeen boordi ebel man dalaguu jir ebel dalaga uummata eessoofu jir jetteeti war khatoo horeen boordi warra kan to'atteetiin nam hujii hawaasaa haa itti kalee filan hin hojjan ka yookaan aangoo argadheetiin aangoo suniin boonu horeen boordii nam sun aangoo sun irra fuuteeti uummataa deebifti war kan hojjachiisu waan hujii warri kun hojjatu hujii battuu ni hojjatu hujii mishuu ni hojjatu guldeebtee to'attu akki namii galeetiin manatti hin dacha'eetiin hin teteen koree boordii ga'een isiin hojjatu warra kan to'atti warra kan hujii uummata dalagsiifti ga'een isii dhibii guyyaa filmaatii ga'eetiin jedhu filmaatii keessan laga yookaan keessan yaa obbaa'e isan ammaan tan irra buutanii fi wanni hangoo uummataa deemna uummata tabbaa filata warri jedhu dalagaan isii tan fakkaatti warri hubannatan irratti ga'een koree boordii tan fakkaatti kanaaf koree boordii barreessan jaarobsaa nama kamittan min jirre bakkalcha yuuya no yaaya jaatanii bulee abbaa kaboo jechuun jaarsa ak dandeetti fiileen waliin dhaabateetiin jedhe adonne min jirre imaltu biyyi dhaqeetiin adonne achum jiru jaarseenaa jennee feeneetiin kanneen min jir filan kanaafuyyuu eebbitanallee silanu isaan dura tochuu barbaade fedhi walin raqamnuufi rabbiin walti fidee galiitii siyaatiif eebbiti teennallee walti dhufte bag biyyi dhattee
obbo Abbaqabo bag biyyidate bag biyyigate bag nagaa nu galte bag ammallee nu gadhiya bag nagaa sila guddaan dubartiyaan nu guutee dhiirallee dubartiyaan nu guutee dinarma mul'atti guddoo qalbiitti feeti maani geemi dubartii taphatillaafu yoomillee wanni dubartii jaartellee hin jirtu yoomillee dubartii ammallee waan tokkin jaarraa etee biyyootti lafa haatee sin jette akki nam gananillee hin beektu dhiirta immoo namallee hin ganti hedduun ayyoo fedh wanni kan labbuusee balbaltanaan ba'uullee hin malaa boleeyyan dubra baay'ee sangala toonfadha isanii war dhufeetii fi kan dhufini manatti hafellee baay'ee sangala toonfadha galatooma jajjabaadha saniin jenna namni dhuftii jaarsallee man keessan qabdanii jaartireessan man keessatti hin dhowwinaa yoo inni ammoo dideetiin ka gar Oromoo ba'u dideetiin barangee duyyifateetiin garaftaatellee barangee dirra mudarba gar Oromoo nu oofa man jennaa mani tokko yoo jaaramu mana beelu yoo jedhani abbaa miti haadha manaati kanaaf obboleeyyan dubra jajjabaadha Oromoon waan aseewu ta yuuke kee jirti malee Oromoon fuula cufaayyoo an miidiyaa kan laalu jiru Oromoo wallageetii qabdi wal qabachaa qabdi wallageetii qabdi ta yuuke kee jirti falfalisii harkaa qab rabbuma beekaa hin beeku tanaafuyyuu waan cufa rabbi tarkaa qaba rabbi waltiin nu dhufin obboleeyyatti hom cufa rabbuma tarkaa qaba sabab duwwaa wanni ta'an jirtu rabbi waltiin nu dhufinna galatooma waan tokko irba'uu barbaade wannan irba'uu barbaade uummat Oromoo hom qarattu jedhanir deebi'a diqqoona dhibbee xixiqqoo watti darachuu barbaade ofiisi banam kuni kanam tokkollee tiiniti ofiisi kun ka Oromooti a community takkeessi jiru rakkinni hin dhufe armatti furmaan itti laadhu natti naallaatanii hin jedhina kootaati tajaajila maalkaniif guyyaallee keessan ka biyyaatu kiyaanetiin tajaajil gaafachuu jirraami nami keenni guddaani ofiis obboleeyyan teente islaama sana yaa'ee tajaajil barbaadachuu jira ka Oromoo yonni banabdhaatu bayaanetiin dabarree ka biyyan bar wanni barbaannuuf hin jirtu yoo of diqqeessan ta'in yoo of yarsuun ta'in ufi yarsina isan naf cufaayyuu gadiiniti koota tajaajilama abbaan feetanitti galmooftan ofi wanni community abbaan hin feenellee ittiin galmaa'ina wanni ammoo isan kadhan balbal ofis kana jalbaatanii dabartanii tabiyyi dhibii hin barbaadina keessan lammeeso Oromoo waan jetti yaamichi iyyannaa jedhan iyyanni namni dhagaa cuftii wal tireeb Oromoo yoo wal yaamta wal tireeba wal jala hin didinaa hundaamsii kamiishoti wanni guddoon rakkinnummaan jidduu Oromoo jiru yoo Oromoo wal yaamteeti wal tiruuf furmaatiin argataa jedheetii yaadaan yoo wal yaamta wal tiruufa rakkin jiru wal gaafadha laanu walaasaa wal tuqotta nami yoo walin haasayin yoo achuun gargariyaa jaalaltiilleen hin dhuftu rakkinnilleen furmaatiin argatu rakkin furmaat gochuuf yoo wal yaamta wal tiruufa galatooma bag nagaan dhuftanii akki dhuftanii nagaa war keessanitti rabbiin isan galchinna galatooma saniin jedhe guddoo galatooma dadhabdaniittus beeloftaniittus amma ammaatti warruma dhiiraatu dubbataa ture nuti mirga hin qabnu akkan jennee fi koree keenya keessaas maallaqa qabduun keenya yaadoon haasaa gabaabduu community kanarratti ilaalchistee xiqqoo nuuf haa kennitu. sagantaa keenya tokko callaa tafe waan ta'eef xumurannee irra nuuf wabsaattu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.
galatoma obboleeyyanteena ani waan guddoo jedhullee qabu maanguddoon waan cufaa xumurtee ammoo nuti uummati Oromoo obboleeyyanteena namni hagangata armitee jiru jechuun walli waan cufaa nu haqisee jibbuumi namni wal jibbuu fi tuffi namni wal tuffatu nuti uummata gangatana haafu goltoomi uummati keenya hojja walti deebi'uun qubata wanni nuti rakkoo nam keenya ifuu dadhabnee rakkin keenya hiikachuu dadhabnee furmaa tokkootti bahuu dadhabnee fi jibbaa namni keenya wal jibbu hagganna namni wal jibba baasan ganni 8 kan keenya jiru uummati keenya Oromoo